Olle mana madam yoo ofii keeti sagalee walii taatee walii sheer waliin goone faayidaan qabdu. Dallaalaa Dubaay balleessuu qabna. Jabaadha. Sodaadhee jira baay'ee tokko. Mana michaanii keessa jiru kunoo sodaadhee bitti cufee as ta'aa jira. Erga irra birooti bilbiluu jalqabee torbee tokko ol ta'ee jira. Erga itti matuu turee jira. Namni tokko achi dhufee furmaata naa kaa'ee hin jiru. Iddoo an jiru iddoo fagoodha. Bishaan gidduu jira. Boottiidhaan deemanii bakka san dhaqanii. Asii kunuun na sodaachisaa jiranii kilaasii gurfaa kiyya keessatti mana fincaanii fi cufee lubbuu kiyyaan dheessee sodaadhee kunuu as ta'aa jira. Kunoo mana fincaanii kana keessatti dhokadhee jira. As keessatti ho'ina ajjeessaa jira. Furmaata naa kaa'aa warri biiroo kiyya dammoo na dubbisuu didanii furmaata tokkollee naa kaa'uu didanii. Asiniin jedha baay'ee sodaadhee jira. Bakka ani barbaadu yoo hin barbaanne na geggeessi eega nan feenee jennaan qarshii kiyya naa deebisnaan jettee. Namichi biiroo kiyyaa dammoo silkii narraan kaasu afaan nagaatiin na wajjin haasa'u ragaa guutuu qaba. Sagalee guutuu qaba. Kan yeroo namitti na sodaachistullee kan yeroo inni na sodaachisuullee. Furmaata tokko naa kaa'aa rabbii sodaadhaa waaqa sodaadhaa isiniin jedha. Dhageettanii jirtanii ijoolleen keenya jechuudha. Dallaala Dubaay. Ijoollee keenya miidhaan jara akkuma itti fufeetti jira jechuudha. Wallaahi dhageettanii jirtanii obboleettiin keenya kun waan jettu inda waladhaa bilbila narraan kaasanii na dararaa jiranii mana keessatti bakkee an jiru immoo bakka xiqqoo fagaatudha kan jette dallaala kan akkana godhu jechuudha. Fuudhaniiti jechuudha ijoollee bakka badoo jedhan bakka baadiyaa jechuudha lafa achi fagaatu jechuudha bakka taaksiin hundi hin geenye jechuudha bakka isaan geessan osoo namni osoo rakkattee hin baajetteeyyuu gara qabaatte bakka taaksiin dhayxee hin fuune jechuudha bakki dallaaltonni itti darbitu bakki dallaaltonni birrii nyaattee itti darbitu bakka kana jechuudha yeroo baay'ee ijoolleen biiroo keessa yoo turaniitiin hin jedhan yeroo baay'ee akkana gooti jechuudha dallaalli. Achi yoo kaate hoo waan beeytuuf jechuudha rakkoo jarri keessa jiru waan beeytuuf akka rakkatan waan beeytuuf akka dararama waan beeytuuf bilbila irraan kaastu jechuudha. Bilbila irraa hin kaastu. Dhageettanii jirtan obboleettiin keenya kun mana fincaanii keessatti natti cufame jira. As keessatti ho'iin ajjeessaa jira beeytanii ho'i yeroo kana jechuudha. Ho'i Dubaay jechuun yeroo kana daqiiqaa takkaaf daqiiqaa lamaaf mukayyii fi ofirraa cufteetiin hin jette hagam akka nama rakkisu inni beeytanii obboleettiin keenya kun akkasiin dararamaa jirtu argaa jirtanii obboleeyyan kiyyaa dhugaa waliif birmadhaa waliif sagalee ta'an isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa wal malee homaa hin qabnu jechuudha. Keessattuu ijoolleen biyya namaa jirtan kun ijoollee rakkatan yoo argitan waan qabdan irratti miidiyaa fayyadamtan irratti poosti godhaati sagalee walii ta'an isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasumallee yoo namni gadi lakkiseetiin hin jedhe laayik gochuu sheer gochuu wal biraan gahaatii wal dhaqqabsiisaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Ijoolleen keenya baay'een akka irraa baratan akka of eeggatan dallaaltota hattootarraa dallaaltota zaalimtoota ijoollee keenya gurguratanii dhiiga boocisaa jiranirra ijoolleen keenya akka isaan of qusatan akka nama beekanirraa nama isaanii dhiyaaturraan gara biyya namaa deeman dallaaluma taanirraan akka isaan walitti hin hidhanne jechuudha. Booda rakkoo hedduutu irra gayaa argitanii jirtanii rakkoon akkanaa kun jechuudha. Maaliif jarrillee akka dallaalli duubaa hin hordofne akka dallaalli duubaa quba hin qabne akka dallaalli ofirraa ifannaan ofirraa geggeessitu arganiiti jarris kan ijoollee keenya mana isaaniitti ittiin galanii dararanii akkuma argan itti taphatanii akkuma argan ergatan jechuudha. Waan duubaa namni mirga isii eeysisuu waan hin jirreef jechuudha. Waan beekaniif itti taphatan malee waa biraatiif miti jechuudha. Yookaan ijoolleen keenya waa balleessaniiti miti. Beekamaadha. Namni hojiif bahe tokko hojii ofii beekee akka hojjetu waan hojjedhu jedhaniin akka hojjettu ijoolleen kamiyyuu beekamaadha. Garuu ofii isaaniitii miidhaa irraan gahaatiin deebi'anii akkasiin mana saniin baan itti cufan achi warri dallaaltota akkasiin achitti hin deebin akkasiin rakkachaa jirtu arganiit bilbila irraa kaasuu didan jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa ijoolleen keenya of eeggadhaa dallaala hattootarraa dallaala leebdotarraa jechuudha. Keessattuu ka Dubaayii kun
ka hammaate jechuudha. Ka abaase jechuudha ka Dubaay kun keessattuu silaayyuu ka gara Su'uudii karaa seera qabeessaan deemaa jiranii achi gahanii yoo haalli jirus isaan rakkiseetiniin jedhe karaa seera qabeessaan deemaa jiran garuu ka Dubaay kun dallaalli Dubaay jechuudha. Hattoota wanti isin ijoollee keenya hin godhin hin jiru. Gama hawaalaatiin isinii ergina jedha ijoollee isaanirraan dhufte hawaalaas isinii erginadha qarshii ijoollees ka nyaataa jiru jara jechuudha. Ammas ijoollee bakka hin taanetti badoo keessatti bakka taaksiin takka dhayixee isaanii fuuni odoo haala mijeeffatanii hin baanaayyuu jedhanii. Bakka nam takka quba isaan hin qabne ijoollee keenya darbite achi booda bilbila irraan kaasu namni quba isii qabu hin jiru ijoollee waa hedduu miidhaa jirti jechuudha. Dallaalli Dubaay keessa ijoollee waa hedduu miidhaa jiran jechuudha. Asirraan immoo fidanii ijoollee biyyarraa fidanii amma yeroo ammaa kana keessattuu fiizaa ziyaaraan dhufan jechuudha. Fiizaa turistiidhaan dhufan gara hojiitti jijjiiramuun hafee jira amma dhoowwamee jira akka gisee duraasan sababa saniif yeroo muraasa kan kennameef osoo yeroon kun hin dhumin dafanii ijoollee kana takka gara biyyaa deebisu takka hojii galchuudha waraqaan irraa hojjetamuudha seerri. Sababa kana ta'eef jechuudha ijoollee keenya gara biyya biraatitti ergaa jirti jechuudha. Gara biyya biraatitti akka gurgurtaatitti biyya biraatitti ergaa jiran asirra gara Iraan ergaa jiru, gara Joordaan, gara Beeruut immoo maal biyyoota garagaraatti ergaa jiru jechuudha ijoollee keenya. Dhugaa rabbii of eeggadhaa ijoolleen keenya biyya biraatiif baatanii bakkuma arganitti jarri dallaala biraati isin gurguratti sun immoo bakkuma argetti isin darba jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya ofiin hin taphatinaa. Nama beeytan ta'uu qaba dallaalli isin irraan deemtan yoo isin hojiiyyuu dhabdan takka nama biyya isin deebisu ta'uu qaba takka nama hojii gaarii isin galchuu ta'uu qaba jechuudha. Namni suni dallaaluma ta'eef rakkattanimaaf biyyaan bayinaa rakkoo san caalurra buutan ijoolleen keenya jechuudha. Nama safara keessanii ta'uu qaba nama naannoo keessanii ta'uu qaba nama ganda keessanii ta'uu qaba. Maaliif osoo miidhaanuu isinirra ka ga'u ta'e maatiin keessanii maatiin isaa kan wal hudhan ta'uu qaba jechuudha. Dhugaa rabbii dhugaa isiniin jedhan. Ka maatiin keessanii maatiin isaa kokkee wal qabatu ta'uu qaba jechuudha. Dallaalli isin irraan deemtan sun dhiiras haa ta'u shamaras haa ta'u jechuudha. Maaliif yeroo san xiqqoo haguma san wayyee jechuudha. Nama hin beekne irraan nama biyya irraan yeroon amma katole silaa tiktook marraane sirri miti jechuudha. Wanni sooshaal miidiyaa irraa kuni isinitti fakkeessu yeroodhaaf jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya akki isin haasaniif yeroo bira geettan baay'ee tokko wal dhiba jechuudha gonkuma. Kanaaf afaan isinitti tolanimaaf isin fidanimaaf jarjartanii bineensa afaan hin bu'inaan isinin jedha obboleeyyan kiyya keessattuu jechuudha. Dallaalli Dubaay keessaa xuruuramtee baduu qabdii akka qoshaashaatitti xaragamtee baduu qabdii osoo namni jiraate jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya ofitti laafina ofitti cal'isina waliif birmadhaa waliif sagalee ta'an isiniin jedha. Maaliif jennaan yoo nuti waliif sagalee hin taane yoo nuti hin iyyanne yoo nuti gadi baanee hin lallabne jechuudha. Kama biraatu duubaan miidhamaa dhufa jechuudha. Keessaayyuu ijoolleen haaraa biyyarraa dhufan ijoolleen miskiin homaa hin beekne haala biyyaa hin beekne haala dallaalaa hin beekne waa hedduu miidhamu jechuudha. Kanaaf sagalee walii ta'a wal dhageessisaa wal biraan gayaa isiniin jedha ijoolleen keenyas irraa hubachaa beekaa biyyaa baan jechuudha itti yaada gaafa san akkanuma cal'isanii biyyaa hin bayane wanni akkanaas ni jira aadaa jedhanii sammuu ofii of gaafachaatiin gaafa san nama laallataa nama irraan deeman laallataa biyyaa baan jechuudha. Akkanumatti immoo ka'anii abbuma argan irraan biyyaa yoo baanii tiriin jedha rakkoodha jechuudha. Rakkoodha osoo firaayyuu biyya san keessaa qabaatte ati akka firrummaan sun si gargaaruu hin dandeenye gooti jechuudha. Dallaalli bakka hin taane bakka baadiyyaatti si darbite bakka namtakka bakka lokeeshinii hin dalayne bakka maaliin hin jirre bakka hedduutti si darbiteetiniin akka ati nama waliin agarre akka ati nama quma waliin qabne jechuudha. Akkasitti ijoollee baay'ee miidhaa jiru. Kanaaf of eeggadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya.